يا ما ويا ما أسألنا ومن قلبي بدعينك معايا نتهنى ما تخجلي يا سمح قول استعجلي ما تخجلي يا حلوة قول استعجلي عطشت قلبي كل يوم تجملي أديني كلمة وسامحيني وطولي كبرت ولدت 19 سنة كبرت ولدت 19 سنة عمر زور عمر الغرام وعمر المنى عمر زور عمر الغرام وعمر المنى أتمنى يوم تجمعنا جنات حبنا تبقي الأميرة والبداية قلبي أنا ما تخجلي يا سمح قول استعجلي ما تخجلي يا حلوة لول استعجلي عطشت قلبي كل يوم هاي بارتي 2 دخوني اسمرا ان تفوفا بكمان ترابي مالف اي ثينك نيتورك خيار لا فادانسيا نيتورك خيار لا فادانسيا مالف جولين بدارينا درو بدي في مرتيتي اتشيبودا بدي في سريفتي ايغا بدي في سريفتي بودا نما خمچو ديمتي جچو شير غودا ولين دقبا أيه بكمان التدابير اتفوفا خمبارتيتورا غرتي دابني يوخان خافاو يفينجوخن داب سياساتي مو مدجيكم ساتي جتي متدورين تينيا ولما فكاتي ولتي دايسن تريفو دجيت تسني في تناس ولتي دا والقبسيسا دابني سياسة راخن ايقمو داب سياسة خيساو خرانقاتين قبسا وجوء راخ ايقم hoogganaa isaa tahee dura lammii biyya sanii ta'uu qaba. Itti aansee nama saba jaalatu ta'uu qaba. Itti aansee nama sabaa sablammii jaalatu ta'uu qaba. Itti aansee nama tokkummaa jaalatu ta'uu qaba. Itti aansee nama gartee beekumsa siyaasaatiin guutame ta'uu qaba jechuudha. Paartileen Oromoo yookaan paartiin Itoophiyaa guutuun yoo walitti cafallaqan hoogganaa badhaadhinaa tokko hin geessu. مالف حاسوا ثاني يولالته أديم ثاني يولالته لغارب بدوبة شوراف وان نتيو جولل لايف الرتين يتون هندوبنه سيقله ورا بيام بولشجو ديم ورا سبا سبلم تينغرتين أجيبو سجى بيان إجارة إفين جورا أفان نما سنرا أجين ياجو خنرا وني سلبيران جرتو جتو خافاون درو بيجبول شوراف أكم جدي أوروميا خيستي نمالي خمو ونجرو يو في الماني هتمو باتي هاي أوروميا خيسنا من توكو خا بدأنا درب نجرو بدأنا نمي ونماو ميكا كبا وانتا مسينسو تسا مليون أفري يولين كبو مليون أفرن سنين لين سنوها بدربا أكنّا جتشو مالي أوروميا خيس متانا ما خيس وان برو خاوف يعني إنسان وان دفاني بيخن أكمو هون دنديني دبا بيخن جتشو أكمو هون دنديني دبا بيخن نما خرما خرموه غورانو بيسي ساجا أنسيقل نما دوغان بيجبول چوتاو حاسا وسراو بيت
sigale sagantaa sarraa beeyta adeemsa sarraa beeyta deeminsuma inni akka deemurraa mootii fakkaataa sigale abbaa araddaa fakkaataa abbaa gandaa fakkaataa adda beeytaa jechuudha. Cufti sii tayaatu abbaa araddaatu abbaa gandaatu tataatu tokko tokko keessa jira. Warra jeequmsa karaa gabaabaa warra aangoo fudhanna jee yaadu qofaa jechuudha. Warra gartee jeequmsumaan ilmaan miskiinaatiin dhiiga naman beeyneetiin warra bilisoomuu barbaadu. Warra barcumarra karaa gabaabaan dhaquu barbaadu. Osoon beekumsaan fudhachuun ta'in nama waliin naqee seenaa kuttee haasa'ee sigalee sabaa sablammii walitti oofee warra fudhachuu deemu. Kun dhaaba jeequmsaati malee dhaaba siyaasaan jedhamu. Haafaan amma na biratti akka yaada mataa kiyyetti. Maaliif an takkaa badhaadhina gartee waan dabreen uummata iyyisiisuun garre. Badhaadhina gartee waan dabree kaasee warra amantii walii buusuun garre. Sigale sanii si fannisan si cafaqan dachirraa si ari'an maarerraa si ari'an ajandaa waan hin qabneef karaa kanaan uummata kakaasanii maddi jeequmsaa kun dhaaba siyaasaa fakkaatanii aangurra bahuu barbaadanii jechuudha. Kanarratti uummanni Oromoo dammaquu danda'u qabu. Uummanni Oromoo kan laaluu qabu eenyu faayidaa naa qaba eenyu sabaa sablammii wajjin jiraachisuu danda'a eenyu nagaya biyya tanatti buusuu danda'a eenyu obsaan gaafii tiyya dhageeffachuu danda'a eenyutu ofirra sigale gaafii tiyya fudhatee halkanii guyyaa sa'aa 24 hirriibaan malee naa dalaguu jira. Kanuma akkanuma lafaa utaalanii qamisa naa as kenni jedhaniituma abbaan Oromoo ana jedhanii oriyaan kanaa miti. Karooraa hin qaban. Nama karoora qabuutu waa biyya bulcha. Mee korbeeyyii isaanii taasirraa iyyitu tana laala. Akkanatti biyya bulchinaan jiru. Oromoon akkana taate Oromoon akkana ta'uu qabdi. Oromoon kana godhuu qabdi. Oromoon kana maarroo godhuu qabdi. Oromoon hay biyya san Oromoo qofaa keessa jiraata. Soomalee jira saba meeqaa jira. Amaaraa jira. Orgobbaa jira. Arabaan nu keessa jira. Saba meeqaan nu keessa jira. Adareen nu keessa jira. Hay kana naammatu haasoo inni keessa yeroo hundaa'u. Maaliif uummata Oromoo kana onnee isaanii jeenummaa isaanii waan beekaniif onnee Oromoo tana yoo oowwifne filmaata silaawu sagantaan ittiin mo'an nu jirtu nuti duraan isinii himnee nu hatanii gartuu. Mataa uummataa keessatti diimokiraasiin hin jiru. Filmaata silaawu mootummaan moo silaawu filmaanni kanuma mootummaati. Akka jee uummanni fudhatu. Akka uummanni abdii muratu. Abdii uummataa san burtisu jira jechuudha. Warri ifii sagantaa hin qabne. Sigale warri ifii sagantaa hin qabne warri ifii karoora hin qabne. Sigale dhaadatteef sigale himmootu namni simannaan filannaa miti. Simataniif himmootu nama gartee eessa dhaqan amma Oromiyaa guutuu keessaa uummata numan gartanii akkana aanaa tokko keessaa nama miliyoona meeqaa jirame. Mee nama isaanii beesan laalaati aanuma tokko keessa nama meeqaa jira. Namnummaan aanaa tokkootu itti bahee jira jechuu ni dandeenya. Oromiyaa guutuu keessaa namni cabeeti. Oromiyaa guutuun gartanii. Hay. Silaa akka Abiyyi sanfaatti dirree masqalaa san namni dhiphisee dachiin tun sabaa sablammiidhaan Oromoo fi sabaa sablammoonni wal jaalatanii osoo dachiin tun dhiphattee qiyaamaatu nu jiraachuu waan dandeenyu. Hogganoonni girrisaa osoo guyya tokko namni kasi beefi girrisaan jiraachuu waan nu dhorkaa jechuudha. Wallaala jechuun guddaan kan meekka midhaamni keenya kummoo akkana immoo takkaa lafa nuun keenya. Oromoon akkana ta'uu qabdi. Oromoon maal ta'uu qabdi. Oromoon maarree godhuu qabdi. Oromoon hay. Ati saba kee yoo jaalatte bar namaa wajji walitti hiitee akka inni nagayaan jiraatuuf hojjetta malee akka inni namaan adda bahee namni isa ajeeyfatee namni Oromoon nama biroon feetu jee Oromoo ofirraa fageessuun gootu bar akka namni Oromoo fi dhiyeessu. Sigale akka namni gartee Oromummaa tan sabni birootu ittiin boonu. Sigale akkas godhuu danda'u sirra jira jechuudha. Ummanni Oromoo tokkofaan lolu ummanni Oromoo hay bar biyya tana rabbiin sabaa sablammii hundarratti uume bar hay
أما أمريكا خيستها إيه ماجوريتين ومني لولي بيتنا شابس خب أبان بيا ومتعدين هاي أما ترامبي هنگا أدي جيت مال تتبوجر نما غرتي سبت دقودو جاني بريزدانتين أمريكا تقولوا فيتو ما أمني أدين جتشو كبا وان أمني أدين هدو تيف أكاسي ميتي سبني خينيا سبني أورومو دورسا قدني سبا سبلمي وجين نتركام فنا سيقل أفوشان قرو أفوشان جيكمسا أورمون أكنا تاتي برا أبلو شيء أبلو تشفني برا أبلو كينسي أبلو تشفني ما تركي خون يا أخي هاسوا قبليتي سياسة ميتي دورا إفيفو سراوا نما إفي أجندا في سريفت نما إسابساتو أمامفت هاي يورو قدتي وان غاري بيساني قبات النوتي أورمو مالي في سمور مناو نتين قرص الربر بداديني فدتوس أن قرص الردا كيتا ونديمو بر ورا بدادينا هوغنوتا تو قرص الرتا عملنا ميتي بر يوتشر تانغرو إنجفنون أورمو مور فولو درت فوفا جيوان أمانوفين بدادينا دي غرمله أناتو أنغو فدتشو ديم أناتو تي أنا أكيسين أبلو قبتشو باتو دچين تنبقاقو قبدي أبلو قبتشو باتو دچين تندوهو قبدي مالين نين قبدان انجرتو أكمتين سبقنا والمدي تركان فجي سيالة لا إله إلا الله محمد رسول الله مي وان تكاني سنين هيساو ورد دياسبورا خنا دابا أورومو هدو تأستوري دابا أورومو هدو خيسا دابا تكوتو أسبي دابا غرتي هيوتا مغوتم دابا أمتا وابيخو مغوتم دابا نسون كامي ODF مي ODF لالي أورومون أكنا تهو قبدي إثيوبيان أكنا تهو قبدي سبا سبلمي وجي كبولا أمانتين تون أكنا والكبني سبا سبلمي دان سغنتاتنا جلرا إرا خاسي هنگا زيد بافتيك أباجيچو إسا قفاتو والغيسا هقي دايتي آبا سياسا سفكات كون شفتي هقي والغيسا دايتي 91 كان نقراني 93 كان نقراني 92 كان نقراني خانومان وصونا صوتي غافين كبوزوما جوابو سان دومت ورّي قلمان الرأي جاني درك إمانا سنكي سادي بني باسني جيجو ورّي أمّن نمني سغنتاك أبو أما ODF هدو دي غرسن قبو بيالا تنت غيرو إساني دابا سياسة رفقات الدنيا اللين أوروبا اللين هوغنا إساني يامتي هاسو يسيفت جرماني اللين وايت هاوس اللين أمريكان يجو هوغنا إساني يامتي هاسو يسيفت ماليف واني إسان بياغود وديمن واني إسان سبق أبساوانيف قد وديمن هيرا في سيرا ساني رتي انجلفا في أفان أماراتي أفان أوروموتين بري فمتي تاو جرتي جيجو أكا سببي يساني هندا قلوف سيقل دابا سغنتاق أبو جيجون أكاسي أصون بيتي خيسن جريو أكاسي كبجار كتا جيجو تانافي نمني اسم مد أفوشا جيكم ساتمو دابا سياساتي نما سمنان فلنا اتفاقات أوروميا خيسن نم تقومو تنجرون أكامي بيتبو لان نما نسيما تنگرتو نما كسي يادو هوغنا بيا غافته يو نما خانا درواتي دابتي أرمني ميكاسي بوي خانا غافة ميليتري إثيوبيا خنيته بوليسي بيتي خنيته نما خانا ياده إسام فالا دابنان أتي إثيوبيا متي واشنطن DC وسيفولو خجيلا جيجو خنافو سبا سبلمين كاتي أفوشا جيكم ساتنا هونجي سودان دو قبدي جيجو ورغرتي سبا توكو فارسي توكو لقبي توكو قبي غرتي أمتا ولي نقو برباد سبب أورومو فارساني سبب روغتي كيسون أورومو فيجتو عن علم أوروموتي علم قصبيخان علم غندبي كما دلال تقول غيرو
ganda kiyya san ka fayyadu haqa gandi kiyya qabu simeetiin sabaa sablammii wajji akka gandi kiyya sun nagayaan jiraatu tokkummatti harkisa malee saba kiyya san faarsee ol kaasee oowwisee nama waliin dhawuu hin barbaadu jechuudha. Kun nama dhaaba ajandaa hin qabne madda jeequmsaati. Sigale saniifuu tasgabbaawaa girrisaa koo tasgabbaawaa guyyatti laalamma nuti torbaan irraa hogguma takka hoggi lama laayifii dhufnaa jechuudha. Torbaan guutuu girrisaan kun asirraa iyyaa bahe korbeeyyii girrisaatii walaa girrisaan asirraa iyyaa bahe hoogganaa isaanii dabalatee. Mee nam tokko kan isaan amansiisan as kennaa warruma laayifii waraabu kana keessa ajandaa lafa kaayanii kan isaan amansiisan as kennaa. Nuti kan amansiifne ni qabnaa jechuudha. Amaarticha afaan Amaaraatiin Awurooppaa irraa waraabu sanuu kunoo paartii teenya duuba dhawatee waraabamu fudhatee yaada keenya amansiifnee hojii. Wanni haasuytuuf saba walitti haasuu osoo hin taane saba qabbaneessitee yaada kee fudhachiisuuf akkas ta'uu ichirratti hundaa'uu danda'uu sirra jira. Sigala biyya qeeroo injifanneemi as geenyeemi mooneemi akkana taaneemi karaa ni cufnaami kanaan 4 kiiloo dhaquun hin danda'amu. Sigala misooma kanaan sii godha. Oppiidiyoon akkana siin goone yookaan odiippaa yookaan badhaadhinni kana siin goone karaan asiin caphee jira. Bishaan loon waan dhugan dhabanii bishaan waraabuudhaaf kiiloomeetira hangana deemta sagantaa tanaaniin sigale gartee akkanatti badhaadhinni irra kanaaniin caalaa na filadhu. Kana dhaabni siyaasaa ka galma si geessu kanaa jechuudha. Fedhii yeroo kamiyyuu galmaa miti. Fedhiin yeroo kamiyyuu galmaa miti. Irra deddeebi'eetumaan isinitti himu. Fedhiin galmaa miti. Fedhi addaaniin sii baasa irrallee. Afaan Oromoo afaan federaalaa goonaan fedhiidha. Akkami goonaan sagantaadha. Sagantaa qabaachuu sagantaa santu galmaan si geessaa jechuudha. Saniifuu sagantaa itti qopheeffadha. Amma Oromiyaa isin dhaaba federaalizimiitimi. Dhaaba federaalizimiitimi. Federaalizimiin akka juutti sabaa sablammii biyya sanii karaa nagayaatiin amantii hunda kabajjee fuula dura deemuu danda'uu qabdaa jira. Heerri federaalizimii isin heera federaalizimii godhuu jirtanii. Oromootii akkanaami mohanneemi namuma walitti oofu sigale nama waliin fixu yeroo takka sabuu manni kun je'eetiin if keessa taa'ee hoggiin viidiyoo isaanii ilaalu ajaa'ibaa jechuudha. Sanuu hoggii dubbatan Oromiyaa guutuu keessatti nu malee namni moo hin jiru siin jaan hay manni kun dhiiroo sagantaa addaa ta'a ajaa'ibaa tan badhaadhinni hin qabne qabatee as bahee jee hoggiin viidiyoo isaanii ilaale. Dhaadannoon isaanii dhaadannuma jahatamootaati. Tabara jahatamoota. Ta abbootiin teenya xiiqii keessa galtee Amaara firraa dhoorku qabna jettee dhaaba gadhaabdee deemti. Hay tarii dhaabni Oromoo hundinuu walta'ee jedhanii naggadu jiranii keessaa PBO paartii biyyoolessa Oromootii fi dhaaba haafaa hojuu kana aabaa shaneesan waltaanee jedhanii haasawanii garuu warri shaneedhaa ONN irra bahe warri maqaa keenya tokkummaan daldalu jirtan tokkummaa nuti itti yaa'u jirru tana jeequmsa balarra buusaa jirtanii if eeggadhaa jechaa jira. Laal dhaaba sagantaan qabne jechuun yeroo hunda waa jala dhokateeti dafee waa balleessuu fedha jechuudha. Tokkummaa tana jala dhokataniiti tokkummaa golgaa godhataniiti sagantaan qabanii mire akkaataatti dhaaba isaanii moosisanii qabanii mire karaatti aangoo didanii mire dhaabni duraan facaasuu fedhan faca'uuf didee mire hogganoonni duraan as guuruu fedhan hogganoonni saba bira jaalatamu kan isaan duraan afooshatti gaddechaasuu fedhan didee mire
anka biyyaati malee afooshaatii mitijee jalaati deemire maal godhuu qaban tokkummaa baanan tana if dura qabanii hijiba bar osoon ummanni deema ONN ilaala ONN ilaala dhaqa waan je tokkummaa dhaabbolii siyaasaa tan jantana sigale tokkummaa keenya jeeqaa jiranii if eeggachuu qabanii tokkummaa fuulduratti deemu jirtu tana gartee tokkummaan jirre dhaadheessuun dhaabbachuu qaba amma isaan numaatu footoo fa'aa walumatti kaane girrisaa harka naqanii girrisaan akkanaan godhata huno sigale hin danda'amu kun hijibni sin oofu gattaa'iitii sagantaa baafadhu gattaa'ii namaa wajji mari'adhu sigale gattaa'iitii mootummaa wajji mari'adhu barsanuu nama tuffatanii oppiidoo way kaharreen qabne wadala namaa tuffataa jedhan sigale maarreen qabne maal tuffata jedhan saniifu lal memma khurbeeyyin teessan guyyatti hoggi afur fa'a laayifii dhufti guyyatti hoggi afur fa'a laayifii dhufti maaliif duraan girrisaan irra guddaan ilaalumi amma kaa warri laaluu liiqee maraataan kana lakkoysa laalu kana laala malee maali naasa'u jira yaaboo booda dubbiin tura akkam nagooti yaaboo booda dubbiin tun dhiiroo nan qabduuhi dhiiroo boodan qaana'uhi irran kaayyenne sigal irrumaa'uun kaayyenne saniifu guyyatti hoggisati dhufa mee nam tokko kan inni jijjiiree nama duraan badhaadhina faarsu nama duraan badhaadhina jala deemu mee nam tokko kan inni isaan laayifii dilata na waraabanii nam tokko kan isaan jijjiire as kenna nuti immoo laayifii torbaan takkaatiin guyyaa laayifii guyyaa takkaatiin torbaan takka isaan iyyisiisaa jirra guyyuu ol bahanii ajandaanis isaanii nuyi joolleen badhaadhina akkana jechu joollee injifattuudha jechu deeggartoonni girrisaa takka faan numaatu dheengaddaa takka namni naayimee mucaan keenya tokko naayimee osoonuma hogganaa girrisaa kana laaltuuti zeeta distii araban naqu jirtu oovina jedhaniin gaa biyya tanatti wanta midhaan itti bilcheessan kanatti fuutee zeeta arabni kabala gaw sigale sadarkaa sanirra jiranii jaanjawanii waan qabanii fi waan gadhiisa wallaalanii sigale ijoolleen badhaadhinaa kun shamarran jettamu dhiira jettamu ta salaattuu salaattee ta cherchiidha jechuudha shittoota goote ay arra sheekka abbutaan laayifii dhufeessa gattuu ixee caqafatti teeyse maaliif laayifii toro laayifuma takkatti dhaamsa isiin baatii meeqatti fayyadamtu waggaa meeqatti fayyadamtu dabarsinee buunaa jechuudha sa'a 24 saadi idan girisa heju wadu bifoye saadi de mi afura awana sena me da punara daki kuma shanara da punje na sidura sena live isa demu dem ummata ngorsu dem hay sanifu ummata le bazar gotan sherin ummata wan dukubsitan namni disti araba caccabse fit irgudan deeggartoota girisa khararaba kanam maalif politikaan isaanii ijoollee irra guddaa ijoollee teenyaa tana yoo ati namuma faarsite ati xiinxalaa jaba yoo ati diima bireeda hogganaa isaanii kan isaan fedhan diima bireeda qashtii dheera way jettee yoo faarsite bakka xiinxalaan akka keetii kan yuunivarsiitii irraa ba'een jiru isaan biratti yoo ati immoo lakkii kana jettee yaadaan dhufte gantuu maaliif yaadan beekan politikaa beekuun beekaan jabaan girrisaa biratti namuma inni jaalatu faarsuusi namni kun maa nama kana faarse namni kun na fayyadamuu deemaahi namni kun yuutuubiin na guddifachuu deemu dhiiro an duraanii nimeef girrisaan kaayyoon qabu yuutuub keessan guddifadha gootarni girrisaa sigale maaliif ammas jalaa garagala yoo namni inni deeggaru sun sibiraa deeme girrisaan kute kaayyoo qabu duraanuu inni namatti hidhamee jira jechuudha dhaaba kanaatu
Oromiyaa guutuun immoo hajii nama asirraa iyyaa oolu hasanirra nama qaanfachiisu hin jiru. Sigal mee Abiyyi Ahmad kana laala. Obsa isaa laalime. Dandeettii isaa laalime. Sigal mataa aboobar warrimma naqabaa nagadhiisaa jiru kun diree uffatee warra biyyaa ba'ee bar. Dhalaadhaa jee wayyaanee dhokatee akka dhalatti warra boordara qaxxaamuree kheeneetu dhiiraa kaayyatee bar. Ameerika suufa uffatee booleen galee bar suufaan. Kana ka godhe bar ijoollee OPDO tana rakkan lafa riidan tana. Ijoollee badhaadhinaa tanaa bar. Abbaa isaayee jala taa'ee khayicitii waraabee OMN erguu ture eenyu. Khayicitii jirtu biiroo hunda keessaa erguu ture eenyu. Qeeroo fi OPDO wal qabatanii biyya san cabsan malee. Qeerolleen kophaan cabsine OPDOlleen kophaa siin cabsine jechuudha. Qeeroo raayyaa ittisa Oromoo yoo taate sigale OPDOon ammoo hayyoota hooggantoota raayyaa ittisa sanii turte jechuudha. Nuti asii ilaallee sigale hoggii isaan guyyaa akkanaa hiriirree haa ba'uu jaan Facebook irra laxxafuu turre jechuudha. Saniifuu filmii yeroo hundaa'u filmii yookaan muuvii namni ilaalu abbaa filmii san katabe ozoon hin ta'in aktara taphatu turre itti beekamu. Namticha aktara taphatu ka filmii san hojjetuutu iskiriina irra jiru santu itti beekamaa jechuudha. Namichi filmii san tolchee akka jaalatan godhee akka nama boochiftu godhee akka nama rifachiiftu godhee ka filmii san akkasi katabe sun duuba jira beeki. Namichi jabaan sun duuba jira. Garuuf ka fakkeessee iskiriina irra taphate santu isaatu abbaa filmii si fakkaata isaatu irra beekama waa hunda isaatu godhe si fakkaata jechuudha. Garuu filmicha namni katabe nama birooti. Waan biyya alaa tana deemaa turees ka abbaa isaayee jala taa'ee waraabaa turees khayicitii biiroo barbaadan keessaa hoggii ijoolleen teenya aktivistoonni Jaawar Henook everybody hoggiin iccitii kanaa nu ergaa jaan ka dafee erguuf sun ijoollee OPDO tana ati irraa arrabsitu tabadhaadhinaa tana. Sigale tabadhaadhinaa tana jechuudha. Amma nama meeqaatu OPDO jalaachi baanaan badhaadhina jalaachi baanaan hay boona uuma kana amma meeqa faarsuu turre nu jechisiise. Waan ijoolleen hin haasoo hin haasee. Waan ijoolleen hin dhageeffane dhageeffate. Waan ijoolleen hin dubbanne dubbate. Nama meeqa paartii mormituu jechuun dirreen siyaasaa dhiphachuun paartii mormituu akka gaachina godhattee deemtu. Amma gartee paartiin mormituu hundaaf dirreen siyaasaa bal'annaan Oromummaa nuturra Oromoo seenaa dur ummata yaadachiisanii seenaa duriin ummata kakaasu waan dabreen ummata boochisu ta dabarte badduu taaturraa bara dhiifama gaafadhu ittiin deebiin tayoo barumsa taate irraa baradhuuti moor akkamittiin jijjiiraa moor akkamittiin badii fuula duraa sanittiin deebine yaati malee gaafuma bara jahaatamoota keessaa qabattee 2020s saniiniin aangoo qabadhaan inuman danda'amtu jechuudha. Abbaa fedhe miidiyaa fedhe OMN dabalatee Jaawar dabalatee Nageessoo Oddoo dabalatee Henook Gabbisaa dabalatee Biraanuu Leenjisoo aktivistoonni keenya bebbeekamoon sun kan akkasii bebbeekamaniin kan aktivistoota keenya gootota keenya jedhanii akkasitti nuti isaan faarsuu turre iccitii OPDOon icciitti ergituun. Osoo iccitii dhugaa harkachuu baatanii osoo keessaa fi alaan hayyoonni wal mari'achuu baate inuman danda'amtu wayyaanee diiguun karaa cufuudhaan wayyaanee diiguun hin danda'amtu isiniif hin galin warra santu arra badhaadhina ta'ee jechuudha. Hulaan iccitiitiin ni cufamte hulaan gorsaatiis ni cufamte teetiif danda'e jechuun dhufee jechuudha. San teetiif danda'in dhufnaan dhaabni sagantaa fi kaayyoon qabne ka duraanuu hirkattummaan jiraatu. Sigale ka'ee kararra bahee ijoollee ispaaltirraa dalagaa dhorkuu maaliin arra dhufu jirraa nu eegaa walii qabamanii eegan moohanneemii as geenyeemii
نفوانامي في الماتاس هاتوني دوركنامي سيقال خنا أسواني جيشو خنا نارات كيلو دكون نندندهم سيقال خنا نارات كيلو دي سي نبيرا ورفون نندندهم أرات كيلو مفقودا نبيرا ورفون نندندهم جيشو يا دكناتي سنيفو wannina nisinju saganta qopheeffadha yooni finbeeyni odeeffi faa gaafadha ilmaan oromooti isinitti himani badhaadhina silaawu ni sodaatanii gaafachu badhaadhina ni sodaatanii odeeffi faa gaafadha akkamitti biyya alaa teessanii akkasi sagantaa baasuu turtanii akkamitti biyya alaa teessanii sagantaatti milkooytan sagantaa diinagdee sagantaattiin oromiyaan badhaatu itoophiyaan badhaatu san uumuu kamitti dandeessan jaati roadmap isa jaamusan maaliif oromotti naasa'u jira afaan faranjii keessan godhu jeetiin usasiila roadmap isa jaansan keessa akkamitti keessa dabartanii namarraa baradhaa jechuudha garuu tanin isin iddaam hawaasa mataa isaa akka tasgabbaawu filannoo boodallee jiraachuu akka danda'u filannoo boodallee sabaa sablammii wajji jiraachuu qabda jedhanii dhaamsa kana dabarsu nama gartee lolaaf qopheessuu hin barbaachisu lolchiiftuus duwwanni dhufaan jirtu garuu miskiina nyaateen dhugin sigale lolaaf qopheessuun hin barbaachisu jechuudha bilisummaa inni harkate tana khara birootiin itti himte bilisummaa jechuun namni manatti nyaata sii fiduu miti bilisummaa jechuun intalti bareedduun dhuftee mana sii heerumuu miti bilisummaa jechuun maallaqni mana sii dhufuu miti bilisummaa jechuun nagaa harkachuudha nagaa ammaas ka eegu ummata malee mootummaa miti waan ajaa'iba sitti ta'u nagaa kana ka eegu ummata amma lixa fudhadhu lixa oromiyaa fudhadhu osoo ummanni informationa kennee shiftaan kunoo ajjira jee mootummaan dhaqee dhawaa jechuudha waan ummanniif keessa dhooyiseef waan ummanni goota kiyya jeef jala jabeeyseef shiftaan ichi keessaa ba'uun hin danda'amne jechuudha gujii keessaa dhabamee jira jechuudha boorana keessaa dhabamu jira jechuudha sigale nagaa ka eegu ummata rakkina tokko ka arku bakka deemutti ka arku ummata mootummaan ka Itoophiyaa xiqqaa sandiisi ka addunyaa ka Ameerikaa ka saatalaayitiin isaa samirraa biyya eeydu kanaawu rakkina ummataatu arkee poolisa dawwala malee bakka hunda arkuu hin dandeenye jechuudha kanaaf nagaa isaa ka eeggatu ummataan nagaa keessan eeggadhaa filannoo tana moonuus moohamnuus fuula duratti harkaanfachuu qabna tokkummaan biyyaa fi keenyalleen itti fufuu qaba gorsa akkanaati kan dabarsan sigale gorsa gartee filannoon kun yoo hatamuu baate filannoon kun yoo kana ta'uu baate sii hatuu qophaa'e akkam beeyta mootummaan kana nagaatiin dorgomaa je'eetti gadi yoo teetii hatuun qophaa'e hanna kanaa maaltu si yaadachiise mee takkaa warra badhaadhinaa ka filannoon hatamuuf taa'ajuu gartanii hin jiru maaliif ajanda qaba kaayyoo qaba mul'ata qaba fuula duratti niin injifadha jee waan fitti amanuuf hin iyyuu akka wadala ganda keessa deemeen qaaqqisuu jechuudha saniifu warri kaafaa'oo paartiin kaafaa'oo yookaan paartiin jeequmsa uummata jeeqaa jirtan tun ummataan warra hanga isin dhaga'uun tasgabbaawaa filannoon ni dhufaa ni dabraa hoogganaan ni dhufaa ni dabraa sigale nuti ni dhufnaa ni dabarraa dhufu saniif karaa saaquu qabna biiti garuu itti fufaa tokkummaan keessan jabaachuu qabaa jettanii jaalala tokkummaa biyyaa kana dabarsu malee yoo filannoon hatamuu qabaate yoo filannoon kana ta'uu baate oromiyaa guutuu keessatti ni mo'an akkami beeyta akka mo'attu akkami beeyta akka mo'attu Hillary Clinton deeggarsa ummataatiin itti bahuudhaan Ameerikaan tun miliyoona meeqaan itti baatee harka dha'uudhaan tokkoffaa turte Donald Trump bakka inni jirutti namni ni arrabsaa bishaan itti harataa girgirii isa qabachaa ture arra pirezidaantiin Ameerikaa eenyu Trump jechuudha
Hin beekamu waan dhufu. Hilariin jaartiin akkasii jala yaa'anii namni harka dha'u kun kan dachii rabbi yoggii isiin ichiin dhaqa jette mul'anne kun warra pirezidaantummaa dhabdee taa'u jirti jechuudha. Wanna kanaafaa jira poolitikaa keessa. Ni mo'annaa. Mee caasaa kam qabdaa mo'atta? Mee Oromiyuma keessaa caasaa kam qabdaa mo'atta? Harargee dhayxee harka siidhaan. Salaalee dhayxee harka siidhaan. Ijoolleen kararra yaate isfaaltirraa harka tumte. Ijoolleen waraqaa hin qabu. Mootummaan karaa fedheen sirriitti hojjechuu danda'a. Mee uummanni Itoophiyaa ni beeyta. Namicha amata 30tu amata 18 amata 15 mataa jechuudha. Itoophiyaa uummata Itoophiyaa biratti urmii iftiqeessuun aadaa ta'aa dhufu jira. Keessaa shamarran faan kan amata 49ti waggaa 17 himatti jechuudha. Okay wanni harkarra siidha'u jiru tun gabbaatee harka siidha'u jirtu tun urmiin isiitu ama 17 15 akkana namni tokko akka heera filachuuf 18 sanii ol ta'uu qaba. Warri Itoophiyaa numa du'a malee hanga arrii baasutti 18 hin ga'u siigale. Urmiin isaanii yoo akkam xiqqaate amma intala takka mee wal baradhu amma itti dawwalta. Urmiin teemee qaama 20 ammaasis maqaa jijjiirtee yoo itti barreessite amatatti aanu ama 2 fi 3 booda urmiin teemee qaama 20 takka hin sossoo'u jirraa jechuudha. Uummata kasii ozoon ifiif uummata urmiif xiqqeessu keessa ozoon jirtu yoonii fi namni hundinuu umrii nama 18 gadi gee himatelle beeyta. Sariifu kaafaa hojjechuun dhaaba siyaasaa ozoon hin taane akkanumatti ni jiraami fanii fudhachuu yeroo dabarsu jiran uummatanni qinabgee jana. Ispaaltirraa ijoolleen harkatumti. Meemma Dirreedawaa Hararirraa eegalan Ciroorraa eegalan Harari Dirreedawaa achiin Salaale achiin karaa Guraagee achiin karaa Arsii kana mee jechoota isaan jajjaboo jechoota dinqisiisaa jee namni mataa lulu kan isaan jannaa hima. Hin jiru jechuudha. Hin qaban sagantaa namni hin qabne kanaa jechuudha. Saniifuu awwannin isiniin juu nama simachuun nama filachuu miti. Tasgabbaawaadha. Uummata karaa hin taanetti oofuu dura gartee karaa nagayaa. Maaliif Oromoon kan wayi injifateen tokkummaa isaa eeggatee sabaa sablammillee dabalateeti. Osoo wayyaaneen Amaaraa wajji waliin buusuu jirtu Amaarri obboleeyyan keenya. Osoo wayyaaneen Guraagee wajji waliin buusuu barbaaddu Guraageen obboleeyyan keenya. Osoo wayyaaneen uummata Harargee dila san buqqiftee ilmaan 3 biddaan gubdee kunoo Soomalee tokkana isin godheettee Soomalee waliin nu buusuu barbaaddu lakkii Soomaleen obboleeyya keenya. Ji'eetii tokkummaa isaa eeggatee as ga'ee jechuudha. Amaara abaaraa amantii nama tokkoo xiqqeessaa goota keefaarsaa goota namaa gabbuusaa kanaanii miti kan injifate Oromoo. Oromoon Abiyyi irratti waliin galu akka wayyaanee irra walii galee wayyaanee haasisan irratti mootummaa amma jirtu tan irratti Oromoo waliin galu. Atimma karaa afaan cubsiisaa akkaan bareettiin aanguuf hin danda'amu sun Abiyyi irratti hin dalagu. Abiyyi irratti dalagu sagantaa bareedduu baafadhu nu hunda amansiifadhu if jala hiriirfadhu yaa kaafaawo ana uggina haasa'u kadhaabarraa hin haasa'u malee nama tokkorraa hin haasa'u kaafaaworraa hin haasa'u jira maas girrisaan galuuf si gala girrisaan galuuf maaliif dhaabni isaa namuma tokko waan ta'eef namni tokko yoo dubbate wooma nama sanirraa haasa'u jirutti fakkaatti meemma komantuma girrisaa miidiyaa feetan jala laala seenaa laala maquma nama deeggaranii san barreessan namni immoo waan biroo haasa'u jira dhaabarraa haasa'u jira namni si gala maaliif isaan kaayyoon isaanii chipsiin isaanii dhaabuma san yoomma dhaabni sun ichi namtichi isaan jala girrir jan sun ichi deemee badhaadhina dhufees badhaadhina kanaa ichi mormuu isaanii
nuti duraanuu bar nu qaceeli jenneen malee ilma abbaa gadaatii miti yoom jenneen bar hin qacee abiyyi akkuma duraanii sanii jira bar si gala saniifuu obboleeyyan kiyya itti yaada hoggii yaatan hoggii dubbattan hoggii deemtan feesbuuka kiyya miidiyaa kiyya kanarrattu miidiyaa sheetichaa kanarrattu waan hin arginaasu hoggiin aarifaan hoggii waan hin taane dubbadha malee waan hin arginaasu jechuudha tasgabbii si barbaachisa amma silaa hoggii xumurattan booda hogganaa keessan bira deemtanii karoora irraa fudhattanii Geetaachoo Asaffaa jechuudha Geetaachoo Asaffaa isa bira deemtaniitti irraa fudhattanii hanga inni gorsa isinii kennu silaa wayyaaneen madda jeequmsaati wanni isin barsiifte jeequmsuma wayyaanee jechuun madda jeequmsaati saba xiqqaa waan taateef jeeqxee jiraachuu barbaaddi malee namni yoo nagaa harkatee badhaadhe bilisummaa barbaada waan ta'eef ittiin dhiiftuu jechuu gatteessee ammaasiis akkamitti jeeqinaa xiisha wanni isin qicnoo isaa dhumte maallaqni sunillee hin dhumeeti Geetaachoo ni jiraame dafa ati Geetaachoo biratti ol deebi'a namicha iddoo tananni dhukkuba jan oggiin dura go osoon isin duubaan dafa ol deebi'a kara maqalee kana maaliif abiyyiis nama hedduu aangorraa yaase hedduu aaranii jiran isinumattuu aaruun dhaban hin irraanfatin adawwalaaf irraa keessa hubadha warra isin wajji federaalizimii ijaaruu deemu san Geetaachoo Asaffaa ka federalizimitti amane san goota federalizimiidhaan Itoophiyaa ama 27 badhaasisan ka dawoo federalizimii san Geetaachoo Asaffaa kan isin faarsitan san dafaa isin yaadaa dafaa waan sinqiitiis ammaa numatuu fixattaniin se'a dafaa waan sinqiitiifis ol deebi'aa namichi aaree jira eega hoogganoota dila san aangorraa yaasan iddoo aareeyanii dafaa ol deebi'aa fixadha saniifuu obboleeyyan kiyya wanni nan isiniin jiru tokkummaa keessan jabeessaa isin ummanni warri siyaasaa akka fedhaa wal godhu isin ummanni tokkummaa keessan jabeessaa oromummaa keessan sabaa sablammii wajjin wal qabattee moote malee wal qabannee moone malee nam tokko kophaan moone oromoon qoftiin sabaa sablammii cinaa hiriireeti sabni tokko ati tokko nu duran dhaabban gaafa nuti wayyaana irra qabsoo sabaa sablammiin nu duran dhaabban nu waliin dhaabbate malee sabaa sablammii keessaa osoo sabni tokko nu dura dhaabbate ilaa ammaa lolu jira even sabni wayyaaneen keessaa dhufte sunu nu duran dhaabbanne jechuudha qabsoo nuti goone keessatti amaarin wajji hiriiruu ture Guraageen nu wajji hiriiruu ture Kambaataan nu wajji hiriiruu ture Walaayitaan nu wajji hiriiruu ture namni hundi Harariin nu wajji hiriiruu ture Soomaleen nu wajji hiriiruu ture Orgobbaan nu wajji hiriiruu ture tokkummaa sabaa waan yaadaan moohannee sigale ummata guutuu amansiifneef if jala hiriirsuu ture akkasiin cabsuu dandeenyu karuma dheengadda cabsineen arraas abiyyi cabsinee jechuun qaanii isin irraan fakkaatu qulfiin injiinni wayye makiinaa wayyaanee qulfiin kaaftu qulfii abiyyi kaasuu hin dandeessu qulfiin abiyyi kaasu yoo abiyyi ol yaada bitama yoo abiyyi ol tokkummaa biyya yoo abiyyi ol badhaadhina fiduu dandeesse qofa kan abiyyi aangorraa kaasuu dandeessu saniifuu fuuldurri keenya badhaadhina naaf jiraadha idduu nuti hanganuma dubbannee kunnaa takka ijoolleef ol darbina amma laa hidhee egaa korbeeyyiin girrisa asirra dhufte bar waa takka miiseenyi tokko kan isaan dabarsan hin jiru hoggii isaan nama faata way goota keenya dhugaa keeti jala kanaaf sigale
saniin alhamdulillahi rabbiin gootummaa nurraa buuse rabbiin leencummaa nurraa buusee korbeeyyii ollaa teenyaa takkaa kenne abiyyiifis aangoo haa kennu aangoon isaa barabaraan haa jiraattu badhaadhinni abbichuutti haa fufu abiyyii wajji badhaadhinaa wajji fuuldurri keenya ifa naaf jiraadhaa baay'ee isin jaalanna isin kabanya dhufneeti yeroo matakka takka abdet hoogganoota takka deeggartoota ismaartii nama jajjabaa yoo qabaatte xiqquma dhuftee abdet goota haara yoomsita akkanumarra goota already fifuu beeka ittuma oofaa jechuudha maaliif saniifuu akka girrisetti isinitti iyyaa ooluun hin barbaachisu nagaan naaf jiraadhaa sheer waliif godha dhaamsa kana waliin gaha baay'ee isin jaalannaa isin kabanya tokkummaa keessanii akka paartiin jeequmsaan diine abdiin isin irraa qabaa nagaan naaf jiraadhaa